Anwaanin dalagu itti aana mootummaa Dr. Abiy Ahmed jaalallee jaartii sadiin qaba ilmaan afuriin qaba. Isniyaamu ijoolleetiin laata dhalaa kiisingii gootee beeka. Oh shit man. Dhalaa hojjirattee beeka. Oh hell no. Time. Maashi gaafin akkana. Egaa jirtu habjumtootaa fi hordoftoota keenya kan isin daawwachaa jirtan chaanaalii Dursaa Orooti Takkaamoon Dursaa Amiinii. Egaa irraan taanallee viidiyoo haaraa qabannee isinii dhiyaanne irraa isin jenna. Viidiyoon nuti qabannee isinii dhufne hundee maali jechuun keessanii noo lamu gaafiilee isin gaafatanii isinii deebisuu deema. Gaafiileen isin naa dhiyeessitan tana baay'ee gaafiilee addaatii mee wajjumaan ilaallu. Garuu osoo viidiyoo keenyatti hin tarre like man heeshaa godhata suwaka waagarsiisuu feetaan jiin qofa malee okay. Egaa osoo viidiyoo keenyatti hin tarre like godhuun dagatina koomentii barreessaa. Namni channel kiyya faaraa subscribe godhaa share walii godhaa hiriyoottan keessan biraan gahaa kara viidiyoo keenyatti haa tarru isiniin jedha. Let's go. Okay, gaafiin dura akka jettu ijoollee kutaa tamiitii ati Oromiyaa isaa. Okay, ijoollee kutaa tamiitii ati Oromiyaa isaa naan jedha. Ani ijoollee Baaleeti. Ijoollee Baalee Roobeeti. Garuu ammoo yeroo ammaan tanaatiif abbaan kiyya Gindiir keessa jiraata jechuudha. Gaafin itti aantu abbaan kee eessa jira? Abbaan kiyya bakka jiru Itoophiyaa keessa jira. Baalee Gindiir keessa jira. Ammaan tanaa isin himaati. Gaafin hin aantu obboleeyyan meeqabda? Obboleeyyan 13 fi dhalaa lamaan qaba. Akka zeeroo gaan seenaan kiyya. Obboleeyyan hin qabani. Nama kophaa dhalatee nama kophaa dhalatee guddateen isin jedha. Antu dalagaan ta'e maali? Anwaanin dalagu itti aana mootummaa Dr. Abiy. Min fakkaadhaa mi? Harka dhaa kaasaa maali? Okay, dalagaan itti aana ammaatiin dalagu barataadhaan jedha. Yeroo ammaan tanaa isatti barataa. Fin itti aantu jaartiin qabdaa jaalallee jaartii sadiin qaba ilmaan afuriin qaba. Keef isniyaamu ijoolleetiin laatan. Mee gallata kallaa adeeroo fiyyaa suuraan tun suuraa nama jaartii qabuuti. Jaalallee ni qabdaa yoo jette faa'eemee ni liqinfamti. Mee suuraan tun suuraa nama jaartii qabuuti maalakki. Silaa jaartii qabaadhee bebbereedhaan diimadhaan naamin jiraamire nama jaartii qabuun fakkaata. Ammaan taniifuu wanta laattee fatakkaanne. Okay, gaafin itti aantu maqaa kee abba shanii nu bakka. Maqaa kee Dursaa Amiin Muhammad Hussein Abduqaadir. Sige. Okay, gaafin itti aantu sibbatti ummaan diinuu jirti wallah. Alhamdulillah. Nagaan jirti garuu chaanaalatti waliin baane. Gaaf tokko inshallah chaanaalatti isinii fida. Sabbiraa isinii godha. Inshallah. Achumaanillee takka adiisa viidiyoo kana irra deebitee ilaaluuf amala ummaanii isa bayin isinii mokee. Okay, gaafii itti aantu dhalaa kiisingii gootee beeka. Oh shit man. Oh shit man. Gaafin akkana maala zeeroo yaa. Bira sarara gaafin hin deebisu. Okay, gaafin itti aantu dhalaa hojjirattee beeka. Oh hell no. Time. Maashi gaafin akkana. Odii waa mana raafeetan. Gaafin akkaa namaa dhiyeessaa. Okay, gaafin itti aantu jaalattee dhabdee beektaa. Jaaladhee dhabe. Namni jaalatee hin dhabne hin jiru. Ka jaalatee hin dhabinillee wilii fuula duraatiif jaalatee dhabuu ta'a. Namni jaalatee hin dhabne hin jiru. Gaafin itti aantu ni si jaalatee ati hin jaalanne ni jira. Dila boo lakkaa'amannu. Wallahi ma dhiira moo dhalaa yoo ta'e illee dhiiraaf dhalaa wal keessa dhiira guddisee haa dhalaadha.
garuu ammoo tana sani tana jee maqaan isin doon ishee miidhamu kan. Okay. Gaafiin itti aantu jaalallee ta'e isii dhiiraa wajji deemtu yoo agarte ati dhalaa wajji deemu wal agartan maal jettaa? Easy man. Rakkoon qabu. Wallahi wal takkasneetuma wal bira humna. Taaki namu sammuun fayyadame yoo ammoo kophaatti aanaa deemaa jiru isii dhiiraa wajji deemu balaan buusa bootaa sanitti. Maaliif isillee yoo naa agarte akkasuma yoo kophaa jiraatte. Amma takkaa miree khalaas wal takkasneetuma wal bira humna deeroo yaa rakkoon jiru. Gaafiin itti aantu dhalaa akkamiif feetaa? Dhalaa akkamiitiin fedhaani? Tamam. Dhalaa shuf dheertuu giseen jiru mustanara dheerattuutii miti. Taasin naa dhuftu. Maaliif nama dheeraadha beekani? Dhalaa isin naa dhuftu. Fi dhalaa gabbattuu miti. Qallollee miti. Jiddu galeessa. Nagarree? Dhalaa ammallee laal mudhiin isiitun burcuqqoodha. Wanni isii kun akkanadha. Burcuqqoo mudhiin isiitun akkanadha. Kana dhufaa jechuudha. Dabbaan isii kun kana dhufa. Ammallee barnoota shuuf. Barnoota fixuu qabdi. Maaliif kan dhalaa sammuun kun hin fedhu. Sammuu dhalaa sammuun namootuun fedhan. Siin gadame? Hatti aanu dhalaa qabbanoitu amala nagaa qabduun fedha. Siin gadame dhalaa bas kaajikii hin qabne minaamin hin jenne ni jiraa mire dhalaa haasofni isii laafaa amala qabbanaa qabdu. Bas fi ammallee diimtuu haa taatu. Tanu bas intanumaa fedha. Namni wanni nan jee kun dhalaan as keessa jiraatte wanti jiran naa barreessaa yoo firentiin qabaatina. Okay. Gaafiin itti aantu biyya tamirraa fuudhuu barbaadda? Dhalaa hamshii Oromoo taatoo jedhu. Dhalaa Harargee, Jimmaa, Arsii, Baalee, Wallaggaa laa hin fedhu. Hamshii Oromoo taatu. Dhalaa Oromoo taanaan nagaa. Haati ta'e maaliif hin fuune? Jaarsa agartaniifi haati ta'e maaliif hin fuune? Maaltu isin naqe? Hin fuutu kanumatti taa'uu feete. Yoo fuudhuu feete hanga namni fuudhu ijuun hanga namni heerumu ijuunitti heerumti. Akka deroo tokkoffaa ati namni koomitii ana barreesse sirrittuun barreessine haati ta'e fuutuu maal haati ta'e heerumtu qubee seeraan barreesse. Naaf daalak. Okay, gaafiin akhiraa waan jettu yoon fuutaadha. Guyyaa lama booda abuusa heenaa eeggadhaa. Gaan seenaa qoosaan godha. Ani akka yaada kiyyatti ammaan tana dura dursee biyya tana keessaa ba'uudha. Yaman keessaa ba'uudha. Itti aansee maallaqa nagaa qabachuudha. Itti aansee sharikaa maqaa kiyyaatiin qabu tokko qabaachuudha. Sabboota adiin fuuna. Jaartii takkaa miti lama sadii afur goonee fuuna. Maaliif rabbiin halaal nu godhee mire? Inshallah ati mee amatti deemeeshaan diideemiijaatti inshallah ni fuuna. Yoo rabbi jee inshallah. Maaliif asii osoo achiin geenyee duufaan mala. Akkasuma akkasii miti. Okay, mee gaafiin haftee jirti. Gaafiin hin hafne daawwattoota keenya viidiyoon keenya kaarraa asumatti xumura. Egaa viidiyoon kun yoo isin tole laayikii godhaa isin jenna. Koomentillee nu barreessaa. Gaafii birootillee yoo qabaattan koomentuma jala nu barreessaadha. Hanga viidiyoo birootiin walitti deebinu. Nagannaa tura. Namni chaanaal kee haarawaa subscribe godhaa. Ciao, hanga viidiyoo birootiin wal agarru.